Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. yaa inni dilee kuda sadaffaa waggaa shanaffaa bara hojii caffee afraffaa caffee Oromiyaa kan OPDO lafa Oromiyaa gurguree galii isaa wayyaaneef galchuuf murteeffate jedha mata dureen oduu keenya har'aa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo sagalee qeerroo adoolessa 10 bara 2015 keessummeessuun kan isin waliin jiru an Hariiroo Jorgooti. Oduutti aansuun qophii addaa yaa sangaa marga isaa malee hallayyaa isaa hin agarre jedhutu waa'ee karoora dhufaatii Baraak Huseen Obaamaa gara Itoophiyaattii fi diiyaasporaa Oromiyaa irratti xiyyeeffatutu isiniif dhiyaata. Hanga xumura qophii keenyaatti akka nu hordoftan isin gaafanna. Amma suduudhaan gara oduuttan isin dabarsa. Jaal tokkicha murteessaatu harkaa qaba. guyyaa har'aa yaa'iin idilee 13ffaa waggoota shanaffaa bara hojii caffee arfaffaa caffee Oromiyaa kan OPDO lafa Oromiyaa gurgure galii isaa wayyaaniif galchuuf murteesseera. Caffeen kun qaama pilaanii Finfinnee isa haaraa kan ta'e pilaanii isaa kan biraa haaraa magaalota 480 Oromiyaa keessatti argamanitti gad buusuufis walii galaniiru. Kana malees caffeen kun oomishoonni qonnaa akka sharafa biyya alaan gatii wayyaatiin gurguraman ni goona haa jedhan malee gabaan bilisaa hafee to'annaa gabaatiin akka oomishoonni qonnaa biyyaa rakasu gara alaatti baasanii doolaaraan gurguruu wayyaanonni akka hin eeyyamnes beekamaadha. Kana malee caffeen kun ala Oromoo xiqqeessuuf qoricha barzi kontirool akka rabsanis karoorfatanii jiru. Galii gibraa dabaluun bara dhufutti gibira irraa qarshii biiliyoona 18 ol wayyaaniif sassaabuufis murteeffataniiru. Kana malees imaaxaan dargaggoota magaalotaaf malee dargaggoota baadiyyaaf hojii argamsiisaa akka hin jirre Oromiyaan burqaa atleetotaa taatullee istaadiyeemii Naqamteetti jalqabamellee hanga ammaatti deeggarsa dhabee kan naannolee biraa dura bifa hankeenya caaluun xumuramuun kan isaan gaddisiise ta'uu miseensonni caffee kanaa dubbatan. Dabalanis kiraa sassaabdummaa lafaa waliinis ta'e bakkoota hedduutti Oromiyaa keessatti argaman irratti afaanumaan odeessu malee tarkaanfiin fudhatame akka hin jirre qonnaan bultoota harka qalleeyyiif xaa'oon yeroon akka isaan hin dhaqqabne mormii kaasaniiru. Akkasumas Oromiyaa keessatti mana hidhaa babal'isuuf malee misooma kan biraaf baajanni akka hin jirre ifaaf ifatti argameera. Baajanni amma bara dhufuuf qabame qarshii biiliyoona 42 Oromiyaa bal'oo kanaaf kan hin geenye ta'uunis mirkanaa'eera. Oduu biraatiin mootummaan wayyaanee filmaaticha kanneen saamsisuun isa cinaa dhaabbatan hojjettoota biiroolee garaagaraa warqii fi qarshii badhaaseera. Biiroolee garaagaraa 30 ol ta'an irraa walitti qabuun dabballoota biiroolee mana hojii keessatti tokko shaneen hojjettoota basaasanii fi filmaaticha sagalee uummataa saamsisan sababa hojii irratti cimina argamsiistan jedhamuun galma miilineemii keessatti muummicha ministeeraa wayyaaneen badhaafamaniiru. Yeroo darbees tokko shaneen gandoota irras bakkuma kanatti affeerraa guddaan taasifamuufi ni yaadatama. Muummichi ministeeraa wayyaanee Hayilamaariyaam Dassaaleeny maaster pilaanii Finfinnee isa haaraaf qooda hojii kennan. Paarlaamaa irratti ifatti akka dubbatanitti OPDO'n qooda hojii lafa dhiyeessu qooqa ifa ta'een kan mirkaneeffameefi yoo ta'u TPLF ammoo qoonni hojii intarpiraayizii to'annaa kennameefii jira. Godina Wallagga Bahaa keessatti wayyaanonni maqaa adda bilisummaa Oromootiin uummata gidirsuu ishee itti fufteetti. Qaamota mootummaa wayyaanee uummata dararaa jiran keessaa Taarraqeen Tasammaa kaabinee yaadataa mirkanaa kaabinee jabeessaa Hayilamaariyaam gaafatama siyaasa wayyaanee Taammanaa Abdiisaa kantiibaa Mokonnin Ittaanaa dhimma nageenyaa wayyaanee Butti Nagaasaa Basaasaa Malkaamuu Ayyaanaa Basaasaa namoonni kunneen keessatti argamu. Kanuma waliin wal qabatee magaalaa Dambidolloo keessatti sabboontuu Dirribee Jaafariin poolisiin ajjeese zoonii kana keessatti aanaa Ganjiitti muudamni kennamee fi ajajaa poolisaa ta'ee akka ammas dabalataan uummata dararaa jiru irra gahameera. Kana malees mootummaan wayyaanee uummata Oromoo keemikaalaan fixuuf sochii cimaa bifa haaraan jalqabuun ishee irra gahame. Godina Wallagga Bahaa keessatti keemikaalli zayitii fakkaatu baarmeelii 18 konkolaataan fe'amee gara Gimbiitti deemaa jiru odeessa ummatichi argateen aanaa Diggaa keessatti daandii irratti qabamee to'annaa poolisaa Oromiyaa jala galee jira. Keemikaalli kun akka beektonni dhimma kanaa beekan himanitti dhukkuba kaansariin uummata fixuu akka danda'u addeessaniiru. Keemikaalli zayita nyaataa fakkaatee uummata Gimbiif rabsamuuf ture kun amma saampilli isaa hospitaala Phaawulos cinaatti kan argamu Instituutii qorannaa nyaataa fi dawaatti kennamee qoratamaa jiraachuunis beekameera. Dhuma irratti
eebba barattoota dhaabbilee barnoota olaanaa biyyattii keessatti gaggeeffaman wal qabate aangaa'onni wayyaanee olola afaan faajjii qabatanii haasaa taasisuu yaalan gamtaa barattootaan harkatti fashale. Dabaloonni wayyaanee Oromiyaa gurguraa fi ilmaan Oromoo ajjeesisaa hisisaa fi biyyaa ari'achaa kan turte tajaajila olola isheef jettee eebba barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo sababeeffachuun hojii ololaaf bobbaafaman saaxilame. Gootonni barattoonni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo wayita aangaa'onni wayyaanee olaanoo waltajjii qabachuun olola afaan faajjii waggaa 25ffaa guutuu afuufaa turan irra deddeebi'uun qaanii tokko malee wayita dubbachuu eegalanitti gootonni barattoota Oromoo itti iyyuun dubbii dhorkuun akka waltajjii gadhiisanii kaayyoo olola wayyaanee akka fashalu taasisanii jiru. Dhaabbilee barnoota olaanoo kanneen akka Yuunivarsiitii Jimmaatti gootonni barattoonni Oromoo hedduminaan kan eebbifamanii fi barattoonni yuunivarsiitichaa heddumina guddaa qaban mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa meen kaampaas miini stadium keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u dabballee wayyaanee ergamaa diinummaa fi olola afaan faajjii butachuun wayyaanotaan kan bobbaafamte Aastar Maammoo akkuma ergama diinummaa butachuun waltajjii irratti baateen gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa itti iyyuun hattuu fi kashalabbeen uummata bakka bu'uu hin dandeessu jechuun akka waan tokko illee uummatni irraa hin dhaggeeffanne taasisan. Boodarra waltajjii gadhiisuun bakkatti deebite kan teesse ta'uun ibsamee jira. Guyyaa eebba kanaa haalli sochii barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa daran jabaa waan tureef guyyaa eebba kanaa dabballoonni wayyaanee uummata fuulduratti ba'uun wayyaaneen barbaadduu fi ergama wayyaanee galmaan ga'uuf olola irraa sodaa keessa galuun utuu ergama wayyaanee hin dabarsin turtii sa'a tokkoo fi walakkaa hin caalle keessatti sagantaa xumuruun waltajjii kan gallakkisan ta'uun ibsamee jira. Bifuma wal fakkaatuun Yuunivarsiitii Ambootti ergamtoonni wayyaanee olola afaan faajjii uummataa fi barattoota irratti ololuuf bobbaafaman dabballee wayyaanee dhaabaa dabalee fi Dooktar Mitikuu Teessoo kanneen jedhaman olola diinummaa isaanii akkuma wayyaaneef lallabaa jiran uummata garaa madaa fi gootota barattoota Oromoo afaan qawwee dura dhaabbachuun falmachaa turan fuulduratti ololuuf kijiba waggaa 25ffaan akkuma waltajjiitti bahanii gadi fuudhanitti gootonni barattoonni Oromoo irratti iyyuun hirmiin fuuldura dhaabbachuu hin dandeessu jechuun irratti iyyuun dubbii kan orkan ta'uun gabaafame. Walumaa galatti mootummaan wayyaanee eebba barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo Yuunivarsiitii Jimmaa, Amboo, Wallaggaa, Madda Walaabuu, Direedawaa, Harammayaa keessatti gaggeessaa jiru irratti dabballoota olaanoo sirna abbaa irree bobbaasuun akka uummata afaan burjaajessaniif bobbaasu illee gootonni qeerroon barattoonni Oromoo gamtaan dura dhaabbachuun akka namni dubbii dabballee wayyaanee dhiiga ilma Oromoo dhangalaasaa jirtu ololaa fi ergama diinummaa baattee adeemaa jirtu hin dhaggeeffannee fi uummanni illee irraa hin dhaggeeffatin dura dhaabbachuun dabballoota wayyaanee dubbii dhorkachuun kan qaanessan ta'uun ibsamee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne isaan kana ture. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Yaa sangaa margasaa malee hallayyaasaa hin agarre. Dhumnisaa maal akka ta'u kan walumaan ilaallu ta'a malee araddaa wayyaanotaatti jidduu kan ammoo sadoo fi gammachuu sirbaa fi dhiichisa ililbee faaruu fakkarsuu fi geerarsa ta'eera. Filmaata waan filatan hin qabne diraamaan wayyaanotaa olaantummaa wayyaanotaan xumuramuunsaa karaa bakka bu'oota wayyaanotaa boordii filmaataan erga labsame jalqabee wayyaaneen bittaashee cubbuun guutame halaal godhattee dabalata waggaa 5f seera qabeessa fakkeessuuf waan hin goone hin qabdu. Namoota sagalee uummataa wayyaaneef saamsisan tokko shanee ganda keessaa yeroosuma galma milineemiitti yaamtee miseensota ishee dabballoota gandaa badhaasaa fi affeerraan bash gootee akka ture kan hunduu arginedha. Dheengaddas biiroolee mootummaa garagaraa keessaa kanneen filmaata kanarratti sagalee uummataa hachisiisanii fi tokko shaneetiin hojjettoota basaasaa turan cimina hojii irratti argisiisan jedhamanii badhaasni maallaqaa fi geebaa achuma galma milineemii keessatti arjoomameeraa fi galaana gammachuutiin dhiqachaa kan jirtu wayyaaneen jidduu kanammoo ibsi mana masaraa mootummaa Ameerikaa White House irraa bahe daranuu gammachuun macheessee qabaana gadhiisaa jechaa jirti. Summii wayyaanotaa tufuun kan beekamu namichi Ridwaan Hussein jedhamu Barack Hussein Obama nu bira mana keenya dhufuun isaanii kan agarsiisu manni keenya hangam takka akka bareedaa fi tolaa jirudha
jechuun miidiyaa wayyaanee isa maqaa geeddaratee EBC ofiin jedhutti foddaa televizhiniin gororee deebi'eera. Filmaatichaa fi Baraak Huseen Obaamaa daran ammoo wayyaanotaaf akka milkoomina olaanaatti ilaalamee kan akka isaan gammachuun machaan isaan godhe ammoo diyaaspooraan Oromoo tokko tokko uummata isaanii gananii diina Oromoo wayyaanee waliin araaramanii deeggarsa isheef kennuu isaaniiti. Durumaan maqaa fi fakkeessuuf malee biyyittii keessa paartii biraan mataa baafachuu akka hin dandeenye waan beekamuuf filmaaticha irraa namni waa eegu silaayis hin turre. Kun ta'uun ammoo kan isa dinqus hin turre. Sababiin isaa roobni roobee akkuma lolaa arguun nama hin dinqinetti jechuudha. Akka wayyaaneen bara bittaashee itti fufsiistu kan eegame ture. Garuu ammoo roobni isaas garmalee ta'ee lolaan isaas yeroo garmalee ta'u ammoo nama dinquun isaa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Wayyaaneenis sagalee uummataa kana akka isheen hattu kan eegamu ta'e ammoo dhibbarraa dhibba gooti jedhee namni gowwummaa akka kanaan wayyaanee tilmaame hin turre. Kun akkuma jirutu ta'ee uummata keenyatti burjaajii olaanaa kan fide ammoo hidhata diyaaspooraan Oromoo tokko tokko wayyaanee waliin uumanii fi karoora dhufaatii Obaamaa biyya kanaati. Gama tokkoon State Departmentiin Ameerikaa biyya Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin balaa irra akka jiru, bilisummaa uummataa irra dhiibbaa guddaan akka jiru, bulchiinsa gaariin akka hin jirre, haqni akka dabe, walabummaan pireesii akka hin jirre, hidhaan, ajjeechaan, toorchariin, ukkaamsaan, godaansi, beelaa fi kadhaan carraa biyyattii fi ittiin beekamtii uummata ishee ta'ee akka jiru yeroo daddabalee uummata addunyaaf ibsu dhageenya. Kana malees yeroo hundumaa mootummaan Ameerikaa uummattoota wajjin malee mootota wajjin miti jechuun uummata bal'aa fi cunqurfamaa wajjin tahuu akkasumas jireenyi dimokiraasii walitti dhufeenya qajeeltoo biyyootaaf qajeelfama bu'uraati jettee biyyattiin labsaa turte Ameerikaan har'a abbaa arraba lamaa taate mootummaa abbaa irree fi farra dimokiraasii fi mirga dhala namaa ta'e wajjin gamtaa fi hidhata uumuun nama dinquu bira taree namallee gaddisiisaa taajjabsiisaas. Yaaddessummaan isaas akka laayyootti kan ilaalamus miti. Pirezidaant Obaamaan waggoota muraasa dura magaalaa guddoo biyya Gaanaa Akiraatti haasaa dargaggoota Afrikaaf taasisaniin jecha isaanii damma jedhuun ammaa booda Afrikaan qe'ee moototiin abbaa irree irratti dhiichisan hin taatu. Ameerikaan deeggartoota humna dimokiraasii dargaggoota humna dimokiraasii ta'an wajjin hojjetti. Bu'uurfamuu dimokiraasii fi jajjabina dimokiraasiif hojjenna jedhanii ture. Biyyittii guddoo amma kana geessuu fi duree jijjiirama fiduuf humna isaa qaban kan akka isaanii irraa waan akkasii dhagahuun dargaggoota Afrikaaf keessaafuu dargaggoota Oromoo gabrummaa jala jiraataniif haasaan kun haalaan kan abdii namaa kennu ture. Duuba har'a Obaamaan hariiroo isaan mootummaa maafiyaa fi abbaa irree wayyaanee waliin gochaa jiran kun jijjiirama ejjennoo godhataniiti moo jecha isaanii irraanfataniiti laata? Pirezidaant Obaamaan isaan jalatti kan hogganaman kanneen akka State Departmentii fi akkasumallee dhaabbilee mirga dhala namaaf falman gurguddoo addunyaa keenyaa kanneen akka Amnesty International faa hangam takka quba qabus nama jechisiisa. Sababiinsaa State Departmentiin Ameerikaas ta'e dhaabbileen mirga dhala namaa falman gurguddoon addunyaa kanaa yeroo isaan jecha afaaniin yoo ta'e itti callisanii taa'an hin turre waan ta'eef yeroo isaan dhiibamuu mirga dimokiraasii fi uumamaa Oromoo yeroo isaan jecha afaaniin yoo ta'e itti callisanii taa'an hin turre waan ta'eef kanas ta'e sana akkuma jedhame Obaamaan wayyaanee waliin tokkummaa saalfachiisaa kana kan uuman yoo ta'e dogoggora seenaa qofallee otoo hin taane olaantummaa biyya isaanii chaayinaaf kennuu isaanii jecha ifa ta'een qofallee otoo hin taane gochaan nu agarsiisan jechuudha. Dinagdee ardiilee keenyaa mootummoota abbaa irree wajjin saamuun kan beekamtu chaayinaan biyya murteessituu taatee jirtutti dhufanii chaayinaa daawwachuu jechuun weerara chaayinaaf beekamumtii kennuutiin gararraatti illee hiika biraa qaba. Silaa otoo ta'e kan Ameerikaan gochuu qabduu fi irraa eegamu kana hin turre. Garuu kan ta'e faallaasaati. Silaa Ameerikaan dhaabbilee mormitootaa fi falmitoota mirgaa fi bilisummaa waliin hojjechuun hidhata chaayinaa fi wayyaanee irree isaanii burkuteessuu fi diiguu qabdi ture. Garuu
kana hanga ammaatti hin goone. Kan silaa isheen gochuu qabdu kana ta'ee otoo jiru bittaa wayyaanee fi chaayinaaf beekamumtii kennuufiif bittoota biyya keenyaa fi cunqurfamaa uummata keenyaa waliin kan silaa isheen gochuu qabdu kana ta'ee otoo jiru bittaa wayyaanee fi chaayinaaf beekamumtii kennuufiif bittoota biyya keenyaa fi cunqurfamoota uummata keenya gaaga'an waliin dhiichisuun mataa isaanii fi biyya isaanii gadaantummaa dhaalchisuu isaaniiti. Ameerikaan matuma isheetiin guddiftee hidhachiiftee mootummaa sooshaalistii dargii dhabamsiistee wayyaanee mana masaraa kaa'uunshee qabsaa'ota bilisummaa kanneen ta'an kanneen akka adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa gurguddaa gochuun wayyaanee dandamachiisuunshee haqa eenyullee haaluu hin dandeenyee fi godaannisa seenaa yoomuu sammuu Oromoo keessa jiraatudha. Kanas ta'ee garuu wayyaaneen kun hunduu godhameefillee masaanuu dinagdee fi ideoloojii Ameerikaa kan taate chaayinaaf lafee dugdaa madda dinagdee chaayinaa taateettii fi yeroo har'aa chaayinaan jiinsii isheen addunyaaf rabsitu kun jibriin isaa kan argamu Afrikaa irraati. Bu'aaleen oomisha qonnaa, bu'aaleen oomisha gogaa isheen uummata addunyaaf dhiyeessitu gogaansaa kan argamu asuma Afrikaa irraati. Bu'aalee sibiilaa, pilaastika akkasumas albuuddan garagaraa kanneen madda galii chaayinaa ta'an walumaa galatti lafeen dugdaa dinagdee chaayinaa Afrikaa yoo ta'u keessaafuu Itoophiyaan biyya mataa ishee fi biyyoota Afrikaa hedduus daallaluun kan chaayinaaf haala mijeessu Itoophiyaa ta'uun beekamaadha. Chaayinaan ammoo yeroo har'aa Ameerikaanotaa fi Awurooppaanota akkasumallee addunyaa mara irratti gabaa addunyaa to'achuun morma Ameerikaa qabdee olaantummaa Ameerikaa gaaffii keessa galchitee argamti. Wayyaaneen ifatti guddistuushee Ameerikaa gantee chaayinaaf biyya amanamtuu fi murteessituu taatee jirti. Kanaafi Koominist Paartiin chaayinaa fi wayyaaneenis michuulee fuula lama saantima tokko irraa ta'uun isaanii. Kanaaf Ameerikaan wayyaaneetiin diina isheetii ofitti guddistee asiin geesse jechuun ni danda'ama. Wayyaaneen gammachuun machooftee akka isheen qabaa nagadhiisaan fakkarsuun lafa balleessitu kan ishee godhe inni guddaan inni hunda irra caalu ammoo gantoonni diaasporaa Oromoo tokko tokko ummata isaanii qabsoo ummata isaanii fi wareegamoota qaqqaalii fi galfata jaallawwan isaanii gananii wayyaanee waliin faayidaa adda addaan walitti hidhatanii gara biyyaatti deebi'anii karaa miidiyaa tajaajila holola wayyaaneef oolanii holola wayyaanee akka sagalee akkeessituu daddabaluun holola wayyaanee isa gaasa jedhee jiru dabballoota wayyaanee garaaf bulan bakka bu'uun televizhinii wayyaanee irratti dhihaachuun nuuf lallabuuf qophaa'u isaaniiti. Kanaafuu kunoo wayyaaneen torbaan diaasporaa kabajuuf olii fi gadi kaachaa gammachuun machooftee qabaa nagadhiisaa jechaa jirti. Biyyoota kaanittis seenaan akkasumas ammoo kunoo kanuma qabatamaanuu arginu hawaasni diaasporaaleen biyyoota kamuu gumaata isaan bilisummaa uummata isaanii kabajsiisuu keessatti qaban qooda leencaa akka ta'e beekamaadha. Kunis mirga waan fedhan dubbachuu fi deeggaruu waan qabaniif qabsoo hidhannoos ta'e siyaasaa deeggaruun akkasumas uummata isaanii dammaqfachuun eenyummaa uummata isaanii aadaa fi seenaa afaan addunyaa irratti mul'isuu fi beeksisuun kallattii qabsichaa fi akeekasaa ummatichi filmaata qabuu fi waan barbaadu hawwii fi fedhasaa addunyaa barsiisuun biyyoota addunyaa tokko tokkoo fi dhaabbilee fi abbootii qabeenyaa namoota dhuunfaa irraa tumsaa fi tinnisa qabsichaaf argamsiisuun hojii hariiroo uumuun jabeessuun bilisummaa ummata isaaniif walabummaa biyya isaaniif argamsiisuun kufaatii fi du'a moototii abbaa irreef sababa guddaa ta'anii jiraachuun isaanii yaqiina. Diaasporaan Oromoodhaas akkasumatti kanneen kana hojjechuudhaan uummata isaaf abdii guddaa diinnan Oromoof yaaddoo olaanaa ta'anii akka jiran haqa dirree jirudha. Kana waan ta'eef mootummaan wayyaanee gochaa fi tarkaanfii diaasporaa Oromoo hamma ammaatti argamee fi qabsoo isaan adeemsisaa jiran kanaan rifatee naasuu guddaan itti dhagahame tokkummaa diaasporaa Oromoo diiguu fi uummata Oromoo abdii kutachiisuuf kutatee hojjetaa jira. Gochaa diinummaa kanas namni Tasfaayee Abbabaa jedhamu hoggansaan qooda gobanaa daacee raawwachaa jiraachuun beekameera. Diaasporaa ilaalchisee tarsiimoon wayyaanee maalidha? Kutaa itti aanutti ilaalla. Yaa sangaa margasaa malee allayyaasaa hin agarre.
Baddeessa baddaalingaay baddeessa baddaalingan gosuula galeemmanii lakkiinarraa dhoowwadhaa lallabee joortuun dhala keessanii. Amboo gara galgala lafa galgala amboo gara galgala amboo gara galgala lafa galgala Udoo amboo koo ta'ee yoo narba lafaan Ananna gidajin yo dalli kabatani kormama ko gidajin yo haga kabatani millana digidajin yo durba kabatani kaina gidajin yo niti kabatani biyorma kessa galuna yo kalli kabatani Waka waka rajite, bakakab safu, lafa rajite, allayab safu, ira garin kan jenne, biyambof safu. Tabin ira unkura, biyambof safu. Ambo gara galgala, lafa galgala. Ambo gara galgala lafa galgala Yabe shambira kangala na raba boy jirabongo kenyayu nawara pachuni de Yasal kanin nufira kangala nurrafa boy jira walla kenya yo nutume kachudi de dalaja takalani bora takalani moyeti kolba maru jalala wallalani jibba wallallatani boda kan kolfata ambo gara galgala lafa galgala ambo gara galgala lafa galgala Jawaro gafa qorra keessa gafa diilallahi anaanaatu biyyambo yambo gafa dhoksa ambo gafa diinarra ciroo gara galgala lafa galgala ciroo gara galgala lafa galgala Hukumnya kita boleh, anak nama gawati, akawan nama kicu, baju nama ihormai, lemmi nama gawati, akawan nama abdu. Bayana nama dasiti, sita nama jogeti, rakata nama sareti, rakomai nama goti.
Yakamari Gamelai, Hundegara Butujin, Yakamari Gamelai, Hundegara Butujin, Kam Gabare and Nadarana, Uftusnara Bubuti. Ambo Garagalgala, La Fagagala, Ambo Garagalgala, Ambo Garagalgala, La Fagagala. Wodoshan dabni dale, Ibidorobe, Ganara Funinolu. Wodoshan dabni dale, Ibidorobe, Ganara Funinolu. Yotam Jabatanu, Bodala Funinolu. Yotam Jabatanu, Bodala Funinolu. Jomare Abangasui, Lekamidiru Sotan, Jomare Abangasui, Lekamidiru Sotan, Marmare Karamba Sudatabe, Ambotanka Sokan, Marmare Karamba Sudatabe, Ambotanka Sokan, Ambogara Galgalai, Ambogara Galgalai, the Fagagala. Ambo Garagalgala, La Fagagala. Suryamuda Tangable, Ulala Male Malim, Erbani Wadim Gable, Malim, Sani Rosipne, Wada Male Malim, Kawandi Tingable, Ulala Male Malim, Hiwama Tunergatu. Hirrafatun ilmatu namni biyyoormaa tafeera kadhanii du'aadha malee maali. Jimandam tunaan jattu, Jimandam tunaan jattu, Jimandam udugumai, Karamaru ragore. Jibambe tunaan jattu, Jibambe kuduguma, Kararatu nagore. Jabbileen mandii galtu, jabbileen bu'ii galtu, jabbiin naangoo galtu, akkashii walii maltu, gimbii galtu, jabbileen leeqaa galtu, jabbileen arjoo galtu, akkashee walii maltu, lafa gabaan bulanii, haduunni tunniisanii, kormee ilmaan tuqanii durattu, ishii baddunniisanii. Kormeel maan tuqanii ishee baddunniisanii. Lakamdeen gaddabarraan hidheessa malee maaliin yaadeemi yabbaa dhabnaan hiyyeessa malee maaliin. Iddeessaan gaddabarraan joogariin malee maaliin wodoon qabuuraan qabnaan jooraadha malee maaliin joogariin gaddabarraan gimbiidha malee maaliin yaadee biyya baalamnaan waan yaadoo koo dhabnaan cinqiidha malee maalii cinqiidha malee maalii. Yamana goshi abuy, injiran kesa nipang. Yamana goshi abuy.
injiraan keessa dhibbaan yaa ilkaan koosa kolfuuyi yaa garaa koosa gommu ormi maal taatan jedhu ani beekeen madhu gidiraa keessa jirra. Allaatti shanii mannaan risaala kitti wayyaa gaarii biyyoor maamannaa yartuu biyya fi wayyaa amboo gara galgalaa lafa gaggara amboo gara galgalaa amboo gara galgalaa lafa gaggara katika nam nadisi yalawani katika nai nadisi yalawani kata jalatti jitte konye mara shata tai yawarra dari gibe atara baca bandam eegdalattam gootare furdannaan na jaalatti uqqannaan na jibbiti taajjabattam gootire amboo gara galgalaa lafa gaggara amboo gara galgalaa amboo gara galgalaa lafa gaggara amboo gara galgalaa lafa gaggara amboo gara galgalaa lafa gaggara. Qophiin keenya waliigalaa kanarraa kanumaan golabame waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa keenya itti aanutti hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof, gadaan gadaa bilisummaati.